بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Obsaa isaa ammas hakkaan irratti obsuun namarra jabaatu namni oggaa aarasaa san irratti obsee aarasaa san liqimsu rabbiin quraana dubbatee dikkiju wal kaadimiina al-ghayza wal caafiina anin naasi wallahu yuhibbul muhsiniin. warreen dallansuu liqimsu warra namaarra dabru rabbii warra gaarii dalagu jaalataa jeeti rabbiin quraana dubbata. hadiisatti maas maal jechuu jira wamaa zaada allahu cabdan bicafwin illaa cizzaa. rabbiin ni da'u gabrichaaf hoggaa obboleessaaf irra dabre jabeenya malee ni da'uufi kan aakhirratti maas galata isaaf katabu duniyaa irrattis jabeenya rabbiin isaa idaa jechuu. ayata biraatti maas rabbiin akkiju walaman sabara waghafara inna dhalika lamin azmi lumuur. namni obsee irra namaa dabre obsanii irra namaa dabru waan irra muratanii dalaganirraayi. hadiisatti maas maal jechuu jira man kadama ghayzan wa huwa qaadirun alaa an yunfizahu da'aahu allahu yawma alqiyaama likay yukhayyirahu min alhuuri sha'a. namni aarasaa sana osoo baafachuu danda'uu liqimse rabbiin guyyaa qiyaamaa walgahii aalamaa irratti isa yaameeti huural cayni irraa hanga feete maratadhuu ja'an. seenaan ayata kanaa fi hadiisawwan kana fassartu guyyaa tokko Abdullah ibn Zubayrii fi Muaawiyaan biyya Madiinaatti ooyiruu walitti aantu qaban. dalayduun Muaawiyaadha ooyiruu Abdullah Zubayrii irraa wasana siisitee waa hedduurraa balleessitee Abdullah Zubayrii Muaawiyaadhaaf waraqaa barreesseef. yeroo Muaawiyaan khaliifaa islaamaa ta'ee biyya islaamaa hunda bulchu keessatti inni shaam ta'a waraqaa biyya shaamitti barreesseef. maal jee barreesseef waraqaa obbo Abdullah Zubayrii biraa deemtu ilma haatisaa dur tiruu namaa nyaatte bira akka deemtu dalayduu teenarraa dhoorkitu narraa dhoorkita yoo narraa dhoorkuu baatte naasi tokko jee waraqaa barreesseef. Muaawiyaan ilma isaa hangafaa Yaziid yaameeti yaa ilma kiyya Abdullah Zubayrii waraqaa akkana jettu nu barreessi. waraqaa san keessatti anas arrabsee haadhati yallee arrabsee seenaati yallee tureesse mee akkam jettaa jee hoggaa Yaziidiif odeessu. Yaziid maal jeeni waraana hoggaa mataan duraa Madiinaa seenu mataan booda amma shaam irraa ka'u. Muaawiyaa yeroo san keessatti khaliifaa islaamaati shaam ta'a islaama hunda isaa bulcha. waraana sanitti ergitee mataa isaa irraa muranii asitti asif fidanii an deebisaa dubbii tanaa kana malee hin beekuu jeen. yoggaasan Muaawiyaan akki jeeni yaa ilma kiyya inni nu mure nuti yoo maxxanfanne irra wayyuu inni hamtuudha nuun jee nuti yoo gaarii jenneen irra wayyuu. rabbiin quraanatti kiju ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. gaariidhaa fi hamtuu waliin qixxaawu yoggaa namni tokko hamtuu sitti dalage gaariidhaan galata galchiifi yoggaa gaariin galata galchiteef sii fi nama san jidduutti xilaatummaan duraan jirtu dhabamteeti fira wal jaalatu taatanii. ayata juukanarra qaree waraqaa naafidi jeenii waraqaa hoggaa Yaziid fideef Muaawiyaan maal jee barreesse waraqaa Muaawiyaa biraa deemtu jaalalloo ilma jaalalloo ergaa rabbii bira akka deemtu ilma haatisaa zaatunni xaaqayni jaamtu islaaminaa keessa seenaa bareedduu qabdu bira akka deemtu yoggaa waraqaan tiyyatu si geesse annaa fi ati wal dhabuurra duniyaa nu jidduu jirtu san dhabuun naarra wayyaadha. wasana ooyiruu tiyyaa fi kee jidduu jiru san kaasi ooyiruu tiyyaas ta'eetitti idaadhu dalayduu tiyyaas ta'eetitti idaadhu jee waraqaa barreesseef. yoggaa waraqaan itti dhuftu Abdullah Zubayrii waan jee beeka waraqaa lafaa butee qaree hoggaa irraa dubbisu waraqaan akka isiin jettu hoggaa irraa qaree arge booda boohee hanga imimmaan isaa areeda isaa irraa nadhabjuutti boohee Madiinaa irraa ka'ee shaamitti Muaawiyaa dhaqee adda isaa dhungatee miila isaa dhungatee akka keetii kana rabbiin islaama keessaan dhabamsiisinii jeeli jechuudha. wanni akkaan namarra jabaatu namni aare tokko aarasaa san liqimsee sawaaba guddaa san mindaa guddaa san rabbi biraa argatuutu akkaan namarra jabaataa jechuudha. ammas wanni irratti obsuun namarra jabaatu zulmii nama daguu nama hasaduu kanarraa obsuutu kaan namarra jabaata. maaliif jennaan nama tokko akka jee والظلم من شيء من نفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمون. nama miidhuun xabi'aa lubbuu hundaati
yoo nama miine garte takka rabbi sodaadhaafi takka suma sodaafi yoo awwama sodaate qaba malee lubbuun isaa nama miidhuu qabaachuu dhabuudhaafi mitii je wanni akkaan irraa obsuun nama jabaatu nama miidhuu irraa obsuudha jechuudha keessaahuu bittaa fi gurgurtii keessatti nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti kije التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وصدق وبر نقادين قيا قياما منافقا وجين كافمن نما ربي صداته حق دبته كتة دلقيو تاتي مليج حديث برات المس التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين نقادين دقا دبتو قبتا غرغرتا ساقي ستي أمنماته قيا قياما أنبيوتا في شهداء في ورغغاري وجين كافما جي دبته مالي في غرغرة خيستي نمنيو جلته منافقا وجين كافمه يو دغا دبته حق دلگه أنبيوتا في ورغغاري وجين كافما هدمنا نمدغو في ظلمي في خيانة غرغرة في بتا خيستي ارغمتو في يچو حديث صحيح أنس بن مالك وديس خيستي وياتكو نبي عليه الصلاة والسلام صحابة وجين صوتاني يتلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة قربا ور جنتات أما أسبو دي ما إيقادا آجي خانا صحابتك تقول في برما سكس دي إسمار في إفتاني قيات تانو سكس دي إسمار في يوغا قيات سدي نبي نكسر رقابه صحابة خيسانم نتوكو عبد الله بن عمرو خجانين جل ديمه أني أكت نميتشخ ور جنتات الرابرون قبا جل ديمه وبليس إسلاما جيل أباخي يا وجين تقول التعاري قيا سدي هنغني عربو فتو إسا بردقو دبو في رقودي سيوجين ديمي قيا سدي سيوجي درادو يجيل وماركون قبو خوتون وجي ديمي جيل منو وجي غلي حلقن برتا آبولي خن الرفين واني ندل قلالي واني نرارك خيسا حلقن يوغارفو وقاتنا چخنا راخاني قرقل وقبا دمكت سبحان الله الحمد لله جي ربي دبتا جي takka talamada gaarii malee isaa hamtuu juungarreeje hoggaa guyyusati bira bulee hanga kana malee waa takka irraa dhabe obboleessa islaamaa jeen awwanni si bira jiruuf nabii guyyaa sadii warra jannataa ta'uu ragaa sii bahe waan atitti warra jannataa taate saniin sirraa bara jeetiin dhufe umaa sirraan agarre waan itti warra jannataa taate naayimii jeen woomana irraa agarte kana malee waa takka illee hin qabu jeen aya gaafirraa jee biraa deeme وقانيتش غرغله أسديبي جيامي وقاني برديبي غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه وأن ربك يناخني أنما مسلمات كل قومتي خيستي حمتو إسيادو إسدقو أنجان قومتي خيسان كبو قوطا إسادتبو سنكبو تنا ربك يناخني يجي عبد الله بن عمري تنا تنتي دبني ور جنتا سيغوت تنا جيت كسبرا ديمي يجو واني اكايرت اوسو نمر جباتو نما حسدورا نما دغورا نما ميدورا اوسو تو اكا نمر جباتو يجو امس اكا سيرا اعلام النبلاء كتاب جانين كيس جرتي عبد الله بن دينار يوديسه ويا تو عبد الله عمر وجين غرمك بهتين لغا تو خيس قبنه لغا سن كيستي تيسيتين تكو خريه تيسي تكو غارا غبانو غبوي عبد الله عمر اتي تيسيتي داجين جين ريتنا تكنو غرغري جين اني بر غبرنا ماتي رين تيامتي غرغرون دندو جين نو غرغري مالك جبي فدو يينياتي ابانجي جين طبيعات عبد الله عمر هدو نما ربي صداتو خنا فتني اكرم ربي صداتو لالو قبا يوغا اني كان جيل غبريتش مالجي اين الله يونكس جي ربي نو يسجرا جي عبد الله بن عمر رفتيتي اين الله ربي نو يسجر جي يچسا خنا ديبيسه بوه غبريتش سمبيته بليسومسه رئيسن هنداو بيته في تسابو بير دبريچو وني راوسو نمرجباتو نمميدو نمدغو نمحسدو خناتو كان نمرجباتو شيخ الإسلام ابن تيمية نكجه ما خلا جسد عن حسد قامني تقولين خقودا دبيرا قلاته انجروج ولكن المؤمن يخفيه والمنافق يبديه
mu'minni hisdii isaa taqoma isaa keessa jirtu sanni dhooyfata munaafiqni ni mul'ifata garaagarummaan sanii jechuudha wanni akkaan namarra jabaatu hisdii waan jaansan qoma fi keessaa baasutu akkaan namarra jabaataa jechuudha gariin ulamaa'idhaa akkini jaan waa sadii abbaa dalagirra deebitii jaan nama roorrisuu baallama nama diiguu eelaa nama baasuu sadeenuu aayata quraanaa dubbatee faman nakatha fa innamaa yankusu alaa nafsii namni baallama nama diigee baallama lubbuusaa irratti diigee aayata biraatti mas innamaa baghiyukum alaa anfusikum roorroon nama roorriftan ifumaaf roorriftanii walaa yahiiqul makru sayyi'u illaa bi'ahlihi eelaan hamaan abbicha baasetti deebi'aa jeessa deemuu aayata quraanaatti rabbiin dubbate kanaafuu namni nama roorrisuu irraa yoon obsin eelaa nama baasuu irraa yoon obsin baallama nama diiguu irraa yoon obsin rakkoon sun isumarra deebitii jechuudha seenaan aayatawwan kana mirkaneessitu nama tokko gaaf tokko raada takka magaalaa geessee raaduma takkitti san qabaa gurguratee yoggaa inni magaalaa irraa galu hattuun tokko jala galee waggaa inni mana isaa seenu keessummaa na bulchaadhaa jee ulaatti dhadhee mana ulaa takkittii tana malee hin qabnu takkittii tana anaa fi ilma kiyya kanaa keessa galaa bakka biraa obboleessa deembulii jeen abbaan manaa roobaan na jira dhaamochinis ni jira rakkoo akkaan na jira waa takka illee isin hin gaafadhu buleetumaan ganama deemaa na bulchaadhaa jeen rabbi jecha yoggaa inni itti jajjabeessee rabbi jechuu tana heddummeesse haati manaa abbaa Hassan jetteen sababaa keessummicha gaarii kanaan rabbiin hamtuu takka nurraa deebisuun ni mala irraa dhiisee haaseenee buluuyii jetteen akkasi bulchanii gaa halkan walqixa gahe ka'ee akkaataa maallaqa sanitti fuudhu mala dhawachuudhaaf mucaa xiqqishaa ubbeen irratti deemee fuudhee ala baasee qabbana keessa kaayee ol deebi'e haati manaa osootuma raftuu mucaa harkaan qaqqabattee hoggaa dhabde way mucaan kiyya isa kute baasan jettee abbaa manaa kaaftee mucaa barbaada waliin kaanii ala gabbahan yoggaa isaan ala gabbahan manni bishaan dhugeeti irra jige ganti horiyaa dhufanii yoggaa horiyaa dhufan mana abbaa Hassanii fi haadha Hassaniitu isaan irra jige jaanii yoggaa dhufanuu abbaan Hassan ala jiraa haati Hassan ala jirti yaaboo keessummicha gaarii tokko rabbi heddummeessu tokko irra manni jige meesha san bakka tanaan rafee barbaadaadhaa jeen bakka sana haadhanii dhaban osoo haadhaniiti bakka abbaan manaa duraan rafe sanitti isaa maallaqa fuudhee xiishaa harka qabatee akkasitti biyyeen irra jiige gidaarri manaa irra jigee ajjeese arganii hattuu ta'uusaa beekan jechuudha inna fi dhaalika ladhikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahiid oduu tana keessatti seenaa tana keessatti nama qalbiitti godhee akkaan dhageeffateef gorsa ajaa'ibaa keessa jira namni heelaa nama baasuu irraa yooniif hin obsin heelaan sun isarra deebi'aa jechuu irratti ammas seenaan biraa ta heelaa namni nama baase heelaan isumarra deebi'uu irratti namni mala hamaa nama yaade malli isumarra deebi'uu mirkaneessitu nama tokkootu nama amala hamaa qabu warra isaatii wajjin haala hamatti jiraata guyyaa tokko aaree warra isaa uleedhaan dhawee ajallitti gahee duute yoggaa isiin duute rifatee saahiba isaa tokko yaammatee akkanattiin ifiifuu warra uleedhaan dha'een harka duute mee mala naa dhayii jee malliniin sii dha'u warri isaaniitis sin dhiisan mootummaanis sin dhiiftu rabbiilleen sin dhiisu kanaafuu dubbii tana gariisirraa sablisuudhaaf gurbaa tokko kadardaraa bareedaa laali yaami yoggaa inni mana kee dhufe mana kee kana keessatti ajjeesi gurbaa kana isii bira kaayi isaanii walib badii dalagu jiruun isaan lachuu ajjeesee jiini yoggaasan rakkoo warra isaanii duraa isnagaya baata qixaanni mootummaallee sirraa affallata tarabbii yoo taate malee tanamaa sirraa xiqqaattii jeen mala dheef saahibni isaa yoggaa saahibni isaa akkasin mala dheef gurbaa dardaraa tokko akkaan bareedu karaa deemu yaamee yaa obboleessi islaamaa mee koosittiin haajamee jee mana isaa naqee yoggaa inni mana ol seene ableedhaan mataarraa muree jaartii isaa cinaa kaaye warri isaanii yoggaa dhageenii horiyaa dhufanuu intalti isaanii isii badii dalagu jirtu ajjeefamtee itti fakkaatti gurbaanis bira jira isiinis bira jirti irraa isuma abaaraniiti isuma arrabsanii irraa kaanii galatachaan kana amma qaallichi mala isaa dhee saahibtichi isaa sun deemaa dhufe yoggaa dhufuu malaan ansii dheessan keessatti milkooytee jee gaafate
eebar milkaawe aboo ati jazaa khee rabbummaan si haa kafalu silaa ati irraan tana rakkoo tana keessaa na baasuu baattee waan ba'u jee itti gabbee qaceello simatee mee namicha jeefte san agarsiisi jeeni waggaatti ol seenuu kunoo namichi du'e ilma isaati. kanaaf ulamaan islaamaa akka jaan man hafara huratan li akhiihi waqa'a fiihi namni waggaa boolla tokko obboleessa isaatii qote boolla sanitti fiifillee du'uun ni malaa jaan aljazaa'u min jinsi al'amal namni wooma dalageen galata galfama وكما تدين تدان وما كذا ليديت غلطة أرجتا يعني سينات العلماء الإسلام بالرئيسني يجو آية سني فسرني يجو نمني وقاه هلا نما باسور راهن أبسن هلان سن اسم متى سارت ديبيا جتو أما سينان آية خنا فسرتو نما تقوتو نجا ديبي كما دا لون بعراقي في إيران الرابطة سوريا في لبنان مصرفا جيسي غرغرا بيسن الراماس أفتا بيتيتي عراقي في إيران في دي غرغرا نمن كن نما مسلما نما أكان رب صداتو نما أكان حق أدلقو قويا صومنا نولو هل كان إبادة أبجابلو هوريسا خنا مسكينا فكنتو قهوري نساء مسكينا في إسابيرت والكتاتي نما ماسي حق ربي gaggeesse haqa ilma namaa keessarra jirullee akkasumatti gaggeessu nama akka rabbi sodaatu namni kun guyyaa tokko osoo biyya Iraaq irraa gara biyya Suuriyaa deemuu gaafa lola aalamaa khaduraasan kumaa fi 917 dura hancabbiin takka buutee horii inni yaasu kana hunda duraa fixxee warri horii sayyaasulleen dheeysee biraa baqatee isaa fi loon afur qofaatu hafe loowwan afran isaa kana osoo yaasuu ganda xiqqaa tokko dhufe ganda hoteela bulan hin qabne bakka itti nyaatan illee hin qabne ganda kanatti nama tokko ka islaamaan maqee ulaatti dadhee gandi keessummaa na bulchaadhaa jeen akkasi seenii buli jaanii yoggaa seenee bulee halkan ta'anii wajjiin haasawanii waa'ee abaarkanaas wajjii haasawanii rakkoo isarra geesseefi rakkoo warra manaa kanarra geesses osoo haasawanii waliin turanii manni isaanii ulaa lama qabaa haati manaatii fi abbaan manaa hulaataa waliin seenan isaa fi mucaan isaanii tokko umriin isaa amata 20 wajjin hulaataan keessa wajjin bulan mucaafis firaasha kar tokkoon kaaniiti keessummichaafis kara tokkoon kaanii biraa isaan achi dabranii mana isaanii keessa rafan halkan keessa yoggaa halkan walqixagee haati manaa abbaa manaa kaaftee namni kun nama maallaqa guddaan deemu nama qabeenya illee qabu amanni baranaa kun namni qabeenya qabu hubahuun taa'u abaar hammaatee jira hireen laman deebitu namicha kana horii inni deemuun kana harraa fudhannu jettee aboo namni kun nama islaamaati nama karaa deemu keessummaa teenya akkamitti horii kanarraa fudhannaa osoo irraa fudhanne jennee nuuni hayyamaayii jeen isa ajjeefneeti hallayyaa mana keenyaa gajjiitu tana darbinee akkasitti horii isaa kana fudhannaa jettee jalaa didee hoggaanni jalaa didee haisaati sharumallee beeytu rakkoon waan haraamillee namaa falaalessiti jechuun dhageenye jettee itti jajjabeessitee marraa hedduutti dubbattee shayxaaniin isirra gargaaree fi hayyamsiifte. Maymaa isaa afaan Oromootti fidaan namni jaartiin ergite dukkanan sodaatu akkasi abbaan manaa hayyamee ifaa osoo hin qabsiisin itti as bahanii keessummicha kana qalanii gama qabanii fuudhanii allayya dalbina jaanii hoggaa gabbaasan qaqalan keessummichaa miti mucaa isaaniiti. mucaan osoo keessummichaa wajjin firaasha keessummichaa irra taa'ee wajji haasa'uuti rafee hirriiba kunnaan isa hirriiba irraa kaasuurra jee keessummichi firaasha mucaa irra ka'ee rafe akkasitti mucaa isaanii qalanii yoggaa qalame mucaa isaanii ta'uu beekan iyyanii isaan lachuu gaggabanii ollaan itti dirmatee ollaan hoggaa itti dirmatan mucaa fuudhanii awwaalanii isaan lamaan hidhaa waliin galan aljazaa'u min jinsil amal namni heelaa hamtuu nama dalage heelaa hamtuu nama baase galanni heeluma hamtuu kasiitiin deebi'aa fi seenaa jettu tana ulamaan islaamaa akkasitti kitaaba keessatti barreessanii jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan keenya akkaan sabrii nama barbaachisa mala nama baasuurraa nama zallamuurraa nama hasaduurraa hamtuu nama yaaduurraa kana hundarraa namni rabbitti amane obsaatu isa barbaachisaa jechuudha. Warra qaalii rabbii irrattis obsee maasiyaarraa is obsee yoo rabbiin isa mokkora san irratti obsu rabbiin waa godhu. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.